Injiinar Daanii Gammadaa yookaan Karaa Deemaa waa xiqqoo erga isin himee booda taatee isarratti ta'ee fi viidiyoolee tokko isin daawwachiisa. Injiinar Daanii Gammadaa ol jirraa yookaan Karaa Deemaan barreessaa kitaaba seenaa na dhukkuba jedhuu fi barreessaa fiilmilee fi taatoo ijoo yookaan meen kaaraakter filmoota afaan oromoo dukkana ifa marsee fi kilittii cabde amma immoo kan moonooloogii yookaan qof dubbii ta'e kan Finfinnee Integireetit Broodkaasting irratti dabarsaa jiru Karaa Deemaa shoo qaba. Karaa Deemaa yookaan Daanii Gammadaa hojiilee babbareedoo ammallee kan qopheessaa jiru jira. Haa ta'u amma waan baay'ee haasawurra Karaa Deemaarra maaltu geessa jedhuuf viidiyoo xiqqoo tokko qopheessee jira. Viidiyoolee kana akka daawwattanii duniyaa biraan akka nu geessanii jira. Kamiyyuu dirqama isaa bahuu qaba sheer godhe. Mootummaan garboonfataan kun maal akka gochaa jiru miidhaan uummata Oromoo irraan gahaa jiru addunyaan argaa jirtis ammas arguu qabdi. Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti waan itti miidhame malee waan itti buufate hin qabu. Haa ta'uti Oromoo ta'uu qoftiyyuu bu'aa tokko itti du'amaa jira, itti kolaafamaa jira, miillatti citaa jira. Kan hundumaa keessa darbee Oromoon as jira. Haa ta'u namni viidiyoo kana ilaale waan gochuu qaba. Waan tun dubbatee irra darbu tokko namni dhuguma nama ta'ee dhala namaarraa uumame haadha qabu abbaa qabu obboleessa qabu ibiddaan akkasitti duddaa harka miilla namaa gubaa cincaa qaama kee yerootu gubattu taa'ee ilaalu nama natti fakkaatu namarraa seen uumamne kun immoo afaaniin jechaa jiru osoo hin taane viidiyoo gara boodaatti daawwattaniif suuraa argaa jirtan kanarraa waan hubattanidha. Baay'ee asoo hin danda'u dirqama keenya bahuu qabna jechuudha. Sheer goone mucaa kana maaltu barbaachisa jennees wal bira dhaabbachuu qabna jedha. Galatooma. jalqaba Karaa Deemaa akka miidhana dubbisannaa makiinaa deemaan xiqqaa wayiidhaan nagaa gaafanitti jedhu dammaan konkolaataan tokko karaa cufe inni tokko booddeedhaatiin dhufe tokko fuduraa karaa cufe isheen gidduu gatee tokko booddeedhaatiin namaaf of ta'u gabboonni warri kaan harka koo miila koo qabanii iyyisiisaa nagalchan isa booddee nama tokko yoon argine afaan koo na cufanii erga afaan kiyya na cufanii raataniin booddee ija koo naa jedhanii erga ija naa jedhanii raataniin booddee kan si barsiise nama biraa kanatu hojjettuuf nama biraadhaa jedhanii kan na barsiise eenyudha deen gaafa dakkan beekutti kan na barsiise an beekuuti Gammadaa hojjetaadha. Akkasaan beekanitti garuu nama biraa jechuun ofii isaaniitiin na barsiisan dabtarii kos maal kos hunda isaa danda'a. Kosti sheerii kaffaleen baradhan isaa fi beekuu na barsiise. Achiisa booddeedha. Haasaa kan ati artistiidha moo nama siyaasaati moo maaltu seenaa namaadhaaf dookumantarii dhalootaaf kaa'utti maaltu si rakkise ofii keeti ati fiilmii kee duwwaan hojjettu jedhu tokko. Kitaabni seenaati mana maxxansaa galchite suni eenyu irratti jedhanii naannoo peejii 20 kan ta'u harkaa qabu isa akka fuudhan hin beeku. Lammaffaan immoo maaloodha namoota seenaadha wajjin akka wal quunnamtuuf hojii dookumantarii eenyu irratti hojjechaa jirta. Sarara geessumaan 8ffaa geessee jirta isa booddee isa deemuuf dookumantaricha eessa keesse jedhan isa booda kompiitara tokko wajjin kan isaan na qabatan kompiitara faayila guutuu qaban egaa maanni naman na qabe miti jabbootan na qabe malee maanni kilaashii maduwaa fargaa qabu malee jabbiidha malee wanti xinnoo beekumsa qabu ta'e silas warra kaan gardaafoo jalaa funaananii warra kaan immoo ulee isaa waa harkaa fuudhanii fida waan ta'eef waan beektu iyyuu hin qabdu. Kompiitara rooma sana lafatti rukutee daakee caccabaa mataa fudhatanii deeman. Wal wajjin erga deemnee raawwanneetiin booda bakka gaanii manuma bareedaa wayii takka keessa nagalchanii achi tokko mana keedhanii ani immoo mana koo iyyuu hin beeku lafa isaan miti. Lammaffaa immoo faayila keedhan dhugaa faayila koo innis hin beeku lafan kaayiraa adda iyyuu lafan kaa'e hin beeku faayila koo fi masaatiin na barbaada maleessaati. Paaswoordii mobaayilii na gaafatanii yeroo mataan na kabala naarii hidhatee hin beeku harkaa badde achi mobaayilatti daakanii achi inni tokkummaan dheebottee itti fakkaatadhee fincaan afaan kootti fincaa'ee dhugumee kan jedhe dhuguun dhunneef yoon ta'e na gubdeetti achi ol gadi galchanii miila koo shagaagaaritti hidhanii gadi na fannisan erga fannisanii raataniin booddee taphatti ka'an achi elektirikmaan saanjaa kan kilaashiidhaatiin saanjaa abidda keessa kaa'anii elektirikii daandii shintibeetii kaawwatiin erga kubanii raataniin booddee qaama hormaataa kan dhiiraatti shuggee biiraa itti hidhanii diiminaan nama gubbuutti kaa'anii
Achi ganna buusaa kompiitara isa cabee keessaa faayiliin ba'atii mobaayilii keessanitti faayila isinii dabarsaa jennaan toleedhanii ganna buusan deemaa dhaqaa fiinsaa bitaa qottannaan fiinsaa 2 bitanii dhufan. Jabbummaa isaanii akka isaanii jabbii ta'an warra karaa warra ciraman maani kilaasii tokko warra hin qabne ta'uu isaanii harroota ta'uu isaanii kan inni ittiin beekamu fiinsaa 2 naa bittee dhufte jettee. Achi kompiitara isa caccabaa fiinsaadhaatiin hiikee raaddiin galatoo maadee haardi diiskii waan jedhamu keessa jira isaan hin beekan gaa warri beekan yoo beekan malee. Haardi diiskattii keessaa fuudhee ilaalee teenkii ittiin jechaan girgiddaatti daakee isa booddeedha kan isaan na qulqulluutti kaa'e. Amma kana booddee waan barbaadan gochuu dandeessutti. Fuula isaatti hin bu'inaa jechaa. Qaama hormaataa dhiiraadhaan qaxaqqatan isa booda achiiti dudda kiyyatti qajeelan barruu miillaatti qajeelanii guutummaa isaa erga kana hundumaa godhanii miilla erga guggubanii elektirikiin guggubanii irra geessamu sanaatiin guggubanii ati maal waan taateef jaarsummaa sitti baasin miti maal inni wajjin hojjetu biyya kana gara fuulduraatti yoo wajjin deemsiste maal taanaan isin marii isaa gara booddeetti qabatanii ittiin wajjin deemu ofii keessanii gara duraatti deemuu beektanii jedha. Achiitii namoota 2-3 tokko kaasanii lafa kanarraa yoo duute maal fayyadda jedhanii isaaniitiif namni yoo du'e waan fayyadu naaf garuu namni yoo du'e waa fayyada. Sababni isaa taan otuu jiraniitti isa du'e irra goru jechuun isa du'e irra goraniitu kan isaan hojii hojjetan ittis immoo himteetti Hacaaluun illee kan farda hatamee haasaa animmoo samiti isaan shaarbii hataniitti maan Minilik gaafa dhufteen xooxxoo turte udduu qullaa bakkee teessee utuu isheen udaan adduu gaafa abbaan jifaa shaarbii udduu irra buuse shaarbicha achumaan fudhatanii hatanii achumaatiin hafan isaan seenaa natu shaarbii natu farda natu afaanii natu waan hin qaban jechuun abbaa waan hin qabneetiif iddoo ekeraa lafa keessatti faarfattanii raawwattanii seenaa ofii keessanii balfitan. Warri tokko goobanaa daancee faarfachaa Minilikiin jibbu warri kaan Minilikiin faarfachaa goobanaa daancee jibbu. Sinuu namummaan keessan nama hin taane waan ta'eef afaan keenyaan hin taphatinaa jedhan jechuun afaanuma keenyaatiin nama tokko duwwaadha. Manaale jechaa kan dhaggeeffatu kanarraa kan afaanuma Oromoo haasofti. Naan tokkochi keessaati hiilli jigdarbu jedhe. Isa tokkotu itti galagale namni haardi diiskii fuula keenya duratti fuudhee caccabse kun du'uun qabu jedha. Ani biyyaan lugu darbuudhe. Aunummaa mootu mammaa du'eera eessa maal saajjeesnaa jedhanisa. Achi saayitii naannoo saayitii meeqammadha naannoo saayitii 2tti gala galchite naannoo saayitii 9 yookiin 10tti deebite. Yeroo dhufan dhiiga afaan finyaaniin naba'ee jira. Dhufanii tata'a. Ol deebisan yeroo san mataan baay'inatti ulfaatee waan hundumtuu koyyoo hin jiru. Achi naman sagalee isaa beeka hidhee yaadu tokko laayifiin kaampaasitti dabarse wayii dubbate. Laawwadii gootanii jirtu mucaan sagalee koo beekamte. Achi sagalicha beeka hidhee dhuma yaada. Laayifii koo kaampaasii tokko ittiin dubbate. Fuula sana garra. Lakki iskaayipiin sagaleedhaan haase. Achiitiin cufatanii haasaan hiraatanii laayifii kaampaasii ati sanyummaan kee Itoophiyaa ta'utu jiru akkamitti hidhaatiin Itoophiyaa jibbiteedhaan. Ani immoo Itoophiyaa hin jibbine jechuun wanti Itoophiyaa jedhamu sababa hin jirreetii fi biyya Oromiyaa jedhamu keessatti Itoophiyaan dhalatte. Isaan immoo isaa kana namananii ani immoo isaa kana namana. Amana kee ta'uu jibbisu jechuudha. So innuu dafqa isaatiin na hojjetee jiraachuun utuu isarra jiraatu maaliif hin jibban Oromoon galaan jibbuudha. Nama abbaa hin qabne fuudhee guddisuun jibbu Oromoon. Nama haadhatti waamamu gaafa argu gara abbummaa isaatti jijjiirrata malee Oromoon yoom jibbee beeka. So gaafa isaan akkas naan jedhan Itoophiyaa isaan beekaniif Itoophiyaan beeku tokko miti. Anis kanuma jedhe malee waan biraan jenne Itoophiyaa isin beektaniif Itoophiyaan beeku tokko miti. Ani biyyicha keessatti kanan beeku. Uummata fuula gurraacha warra fuulli isaanii gubataa ittiin jedhan uummata Oromoon beeka. Meebii immoo Itoophiyaa isin jettan kun biyyattii kana kee dhalattee itti hidhee yaada garuun ijaaramne. Waan ijaaramin immoo diigamaa yaaddoo maaloodha isin maaliif yaaddoftu jalqaba ijaaraa isa booddeen diigamaa isaa yaannaan jedhe.
attamattama haasoftaa elektirikiidhaan isa akkasii kan haasofte maaliin yoo maaliin ta'e haasoftaa jedhan naasadhuma waan tokko iyyuu yoo isinitti tole dhugaa jedhu amanaatii fudhadhaatii yoo dhiistan immoo dhiisaadhaan isaan ati abaa'oodhaa jedhaniin abaa'oo isaan jedhaniif oboo isaan jedhan immoo ani an dhaaba miti aartistiidhaan gara uummataati yeroo kamiyyuu abaa'oo isaan jedhaniif oboo isaan jedhan immoo warra lubbuu qabsiisanii mirga abbaa biyyummaa isaanii falmatanidha. Isaan qabdii isaan qabsiisanii jiran birriis miti lubbuu isaanii ilaalchi isaan ittiin ilaalanii fi ilaalcha warra sanaadhaa tokko miti. Isin maaliif taphattu warra lubbuu qabsiisee mirga abbaa biyyummaa isaa falmatu wajjinidhaati. Ani Daanii Kara Deemaa nama artistiidha. Mirga Oromoodhaatiif yaano gaafa hundumaayyuu gara Oromoon jirudha malee gara nama dhuunfaa miti. Abbaan dogoggore yoo dogoggore Oromoo dogoggore jechuu miti. So nama lubbuu qabsiisee biyyaaf qabsaa'uudhaatiif nama lubbuu qabsiisee mirga abbaa biyyummaa isaa barbaadu gadiin akka argite gaafa tuqxu naannoo dhukkubsaan jedhe dhuguma mana dhukkubsanaa. Elektirikii isaanii caalaa isa sananna dhukkubsanaan ofii kooti. Because qabsiisa lubbuudhaatii fi namni akka barbaade haasa'uun akka barbaade namni akka barbaade aguu danda'a ammallee rakkisaadha yoo erga Finfinnee fuudhanii Addis Ababaa godhaniitti akka argan iyyuu aguun iyyuu hin danda'amu. Namni akka arge aguu danda'a malee akka arge haasa'uu hin danda'u. Because miindaadhaan miti. So qaamni Oromoodhaaf dhaabatu kamiyyuu ta'uufii yoo baate iyyuu qaamni Oromoodhaatiif dhaabatu Oromoon hin jaallata. Qaama isaaf hin dhaabbanne immoo hin jaallatu itti himas hin jaalladhu jedheetti. Anufii kooti kanan dubbachuun irra jiru isaan kanaadha. So kan si barsiise qaama biraa kan wajjin jirtu qaama biraadha dhuguma kanan wajjin kanan barbaadu an Oromoo biraan gatii barbaadas miti because dirqama ofii kootidha waan ta'eef an Oromoo biraa gatiin barbaadu hin qabu Oromiyaa keessatti Oromoo ta'ee dhaladhee mirga ofii kootiiti kanan barbaadu kana jechuun qulqulluu Oromooti abbaadhaan qixxa hundumaadhaatiin lafan Oromoon taaniif hin qabna Oromummaa koos immoo mashadee yoon maal rakkina qaba jechuun duusa ittiin of doorsisan osoo hin taane namni dhugaa dubbate yoo du'e maal rakkina qaba soba dubbate yoo jiraachaa jira dacheen kunuu sila badde xurii hamaadhaati sila wal keessa rukutan namni kamiyyuu amantii isaa kabajuu dide maqaatti dhaata maleessaati. Kana keessa jiraatanii maal hojjetu dhugaa dubbatanii yoo deeman maal rakkina qabu. Namni dachee kanarra lama jiraachuu danda'a tokko duwwaan jiraatu tokko du'ee awwaalamee boollaa jiraata. So warra doonii akkasumatti hafan osoo hin taane boollaa waliin jiraachuu barbaadan waan ta'eef amma ajjeestu moo dhiistu wannaan moo garaa jibbatee naannoo halkan saayitii 8 kan ta'u keessa nagatuu isaanii hin beekaa inni hiduu qabu jedhe suni. Waaqni kee yoo si gargaare afaan waraabessaa irraa si hambise halkanni kun baree ifa boriin argita. Waaqaaf galannaa ta'u halkanni sun baree ifa borii arge. Kanaadha. Eenyummaan isaanii inni badaan isa isaanii elektirikiidhaan nama dibamti isaan fincaantu baay'ee barri kun immoo furguggeedha. Isa tokko gama bar tokko funyoo ittiin furguggee taphannu sana harkaan qabachuun keenya noodu. Qabachuu yoo baannes immoo ittiin gaddinu. Kana akkasittiin addaan baane warra nama butuudha wajjin warra birrii warra maallaqa qabu warra miillaan deemee Oromoon haa jiraatu hedduudhaatii fi tiraanispoortii illee akka barbaade argachuu hin dandeenyetti warri sabbata dhayyeessaa keenyatti hiikanii konkolaataa veeyitiidhaatiin deemanii akkeettiidhaan taphatu ilmaan Oromootti. Nuti illee yeroo itti deebinee isaanitti taphannu hin qabnu Oromoon Oromootti hin taphatu. Garuu manni barri adda nu oolte gaaf barri gama sana turte gaaf tokko immoo gama keenya nu oolte. Akka isaan amma darbatan kanatti miti. Bar tokko isaantu darbata bar tokko nutu darbata. Bara darbatan iyyuu nu nyaatan iyyuu bara darbannu garuu amala keenya isa kan Oromummaatti argisiisnu. Oromoo nama hin arrabsine, Oromoo nama hin balfine, Oromoo nama hin tuffanne, Oromoo anummaa hin qabne, Oromoo nagaadhaan jiraatuuf nagaa labsu. Miimii nuuraati argachuu danda'u. Qodaa isaa tafarratti kan turuudhaan. Ibee wal ga'ee addunyaa maara.
Wanda boom